maalan beeka waan inni ta'e hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma argaa jirtan amma kunneen fistaaniin akkuma isaa wixi libsii isaatillee dheeradha waan wannaati miti libsii isaallee akkuma isaa jira jechuudha. Hedduu babbareedadha. Uffanni hin jira ijoollee. Uffata isiniin geessan malee uffata mirxii jira jechuudha. Uffanni mirxii jira. Dhugaa waaqaa isiniin jedhaan. Ani suuqii xiqqoo deemuun hin deeminaa suuqii xiqqoo dhugaa isiniin jedha jechuudha. Yeroo deemta suuqii guddaa maa qarshii shaggaan taane jechuudha. Suuqii bareeda deemati akkasitti uffata keessan bitadhaa malee akkanumaan uffata binne jettanii raawwattanii yeroo uffata hin taane bitattanii faayiduma tokkoyyuu isinii hin qabu jechuudha isinii galtee. Kanaaf uffata gaarii bitadhaa. Uffanni xiqqishaattee uffata bareedduu wayya jechuudha. Waaqa anamma gaafan sha'inni irraa anatu xalabatee isinitti agarsiisa waan hin xalabe jechuudha. Maaliif bakka hin fedhani kusaa kosoree walitti taranii wanna godhasan yookiin immoo suuqidha waan rakasaa hartanii galasan hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf uffata babbareedaa uffanni borurraa nurraa deema nama biratti illee hin kaawwanne nama biratti illee na bareecha jettanii bitadha. Akkasuma immoo uffata biyya keessaa asitti hin xalabatina. Asitti hin xalabatin uffata biyya keessaa. Maal kan biyya keessaa uffata xalabattuuf isaan maaliif fidanii sirratti gurgurgeetta? Maaliif bidanii gurguratu? Sii galtee akkasitti beekuu qabdan. Kana beekuu qabdan dhugaa dubbachuudhaaf. Inna uffanni hin jiru jedhina. Uffanni mirxii jira. Waaqa uffata mirxii jira. Waaqa sin jira. Uffata mirxii jira. Amma kan danda'ee wal fuudhu. Danda'een deemu nama kana jechuun akka wayii uffata guyyaa tokkitti bichaadhaan uffata hunda kana jechuudha kan isaan naa bitan kunniin hundi isaan matu naa bite uffata kanneen guyyaa takka bichaadha kana nan uffadhe. Guyyaa takka malee itti deebi'ee guyyaa takka uffadhee hin beekan. Akkasuma guyyaa tokkitti isaan naa bitan ayyaana naa bitu ayyaana naa uffadha saniin booda dolaa keessan godha jechuudha. Ani immoo akka namaa shaanannoo kana keessan godha naffanni fadha uffata kiyya fistaanii gon kiyyaa fi shamisii gon naffannisa jechuudha. Sinii galtee maaliif malee amma uffata walitti tartanii galtaniin kun faayiduma tokko hin qabu jechuudha. Sinii galee waaqa jaaladha uffatuma walitti taranii deemassan. Kanaaf uffata babbareedaa bitadhaa. Uffata yoo bitachuu barbaadan uffanni hin jiru hin jedhina. Uffanni hin jira. Jaratu isin hin geessine malee jarri inaaffaa qabdii isin geessuu diddi. Aannan beekaa jechuudha. Inaaffaa isaanii inaaffaa miti. Kiyya jarri garuu inaaffaa akkasiin qaban. Wanna inaaffaa akkasiin qaban. Kiyya maatiin inaaffaa akkasiin qabanii jechuudha. Isinii galtee akkasi. Akkasi kiyya inaaffaan qaban. Kiyya inaaffaan qaban. Kan inatti dheeratellee bee jala naa mursiisu. Miskiina warri kun bardu kaa rabbi waaqayyoomti warra akkanaas ni ageessisiisu waaqa. Sanuu har'a jarri warra deemee uffata dachaafadhu naan jedhaniit abdii isaan irraa fuudhanii deeman. Gara waaqa uffata kee dachaafadhuuti maaragisa sirreeffadhu naan jedhanii abdii isaan irraa fuudhanii deeman. Achumaanan immoo ani immoo tanuma keessattan erga suuna sirreeffadha jedhee uffata kiyya sirreeffachaa jira jechuudha. Ni galee akkasitti sirreeffachaa jira. Akkanatti isinillee sirreeffadhaa waaqayyo illee itti isin haa gahu isinillee warri haftanii waaqayyo itti isin haa gahu amshirii hin dhuftanii isinin jedha dhugaa carraa argachuun bareedadha. Gisee tokko jechuudha carraa akkanaallee argachuun bareedudha. Kanaaf waaqayyoon carraa akkanaallee rabbi isin haa kennu waaqayyo itti isin haa gahu isinin jechuun jaaladha hunda keessaniyyuu. Kanaaf Kurile fistaanidha. Fistaanidha kun. Akka fistaanii akka faarteeshi baay'ee wannoodha. Innaan kanaaf waaqayyo itti isin haa gahu ijoolleen akka koo galtanii galuu geessanis immoo rabbi isin ittiin haa gahu akkuma amantaa keessaniitti hundi keessaniyyuu calooti isin godhaa'e nuun calla'aa illeedhaa isiniin jedha du'aa illee nu godhaa. Okay? Kadhannaa nu godhaa warri immoo ijoolleen kiristaanaa kadhannaa nu godhaa ijoolleen musliimaa du'aa naa godhaa'e. Waaqayyo nagaadhaan maatii nagaatti biyya nagaatti si haa galchuu naan jedhaalleedha. Ishee amma du'aa keessa nan barbaada waan biraan barbaadu. Okay? Waan akkasii kanneen nan barbaada isinii galtee. Kanaaf akkasitti kaajooletti bibbiifanneeti. Har'a maal gooti? Burteen har'a maal gooti jechuudha. Gisirraa dhugaa burteen har'a inuma shabashabaa jirti bir. Inuma shabashabaa jirti dhugaa waaqayyo. Maaliif godharee sa'aatti amma maaliif isaan illee sirreeffadhu waan naan jedhanii fi saba kanaaf sirreessaa jira jechuudha.
sababa kanaafin sirreeffachaa jira jechuudha isinii galtee haga ammaa fistaanii bichaadha kana sirreessaa jiru fistaanota jechuudha kunniin fistaaniiwwanii maali kun bas akkam ijool maaltu maal ta'e keessa galabbata waaq ijool akkam ta'e jarkichi yaa waaqa koonu baasii beenatti maa sagaleen akkana jarkiin diddee akkana hin bareeddi mati hin bareeda shi'anni mutiin batame ani suuqidha malee shi'anni awwal marraadha gaafa bisniif waraabu shi'anniidhaan hin binne awwal marraan deeggadana qalabdaniitiin koo jechuudha awwal marraadha naa xalabame malee ani suuqumaa hin dhaqee bitadha suuqumaa wajjumaanan deemu abdii isaa fudhanneetuma xixiqqan jechaatuma wajjin deemu jechuudha isinii galtee akkasi malee ani shi'anni irraa xalabadhe hin beeku amma immoo kan xalabadhe kaammoo gaafa naa dhufe isinii wannoodha jechuudha Sinigale ani kun ulmaanan deema akkasitti bitadhe jechuudha. Sinigale kunillee fistaanidha. Akkuma argaa jirtan fistaanidha. Hedduu takka bareedduudha. Harka isheetitti qonxeedha malee fistaanidha. Baay'ee bareedaadha. Hedduu takka bareeda dhugaa. Hin bareeda. Akkasitti godhadhaa uffata keessan gisee dachaafattanii gisee miidhagfattanii akkasitti miidhagfadhaa malee tuma gadi hin gurgurina. Hanga amma kaya fistaan madalichaasaa turre nanti isa fistaanidha. Ani osoon akkana gas baatu argeeyyuu ani xalabu dhugaas hin jira. Nan xalabe aga fistaanii afurii tokko akkasii waan xalabee jechuudha. Sadi ta'e afur ta'e hin beeku fistaanii waan xalabeen ture jechuudha. Garuu ani sidaan xalabuu ture. Ani waan akkas naqabbasee dan ittiin dabaladhee inni xalabee maal godhare hin baate natti baate garuu rakkoon qabu garuu maatii kiyyaaf hin ta'a jedhee yaadu kunniin xiqqoo ani qalloo waan ta'eef uffanni hundi isaatu qallaadha uffanni kunniin hundi isaatu qallaadha tokkicha takkitti tokko bichaatu innis garuu natti hin ta'a jala isaatti akka malee bal'ata malee kun wal hundi isaatu ani qalloo waan ta'eef uffanni kiyya hundi isaayyuu qalloodha jechuudha ka qallaadha. Nama biraatti ta'uu hin danda'u. Yookiin ijoollee akka kiyyaa ta'e malee nama akka kiyyaa qallaa ta'e malee furdaadhaaf ta'uu hin danda'u jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf immoo uffata keessanii kan xidaatii qabu bitadha. Xidaatii uffata xidaatii qabu bitadha malee uffata koshaa odoo hin taane jechuudha. Kunillee fistaanidha. Kana namatu mastaawashaa naa bite. Kanaafi kana namatu mastaawashaa naa bite. Kunillee fistaanidha garuu gabaabduu san hin gabaabbatti. Garuu natti guddatalleedha. Natti guddataa ni xiqqoodha waan ta'eef. Ani jechuun hin bal'ata. Ani nafa hin qabu bal'ata. Malee gabaabduudha. Kanillee namatu naa bite mastaawashaadha. Obboleettii namticha keenya fooqii isheetu naa bite. Isheetu naa bite jechuudha. Waan namaa wanta namni namaa godhe sanillee kuwwan kan jiraati. Kan kiyya bitadhe immoo gaafa dhufeessitti agarsiisa. Kunni kan jaratu bite waan ta'eef kan jarri bite anuma jiraati. Kunillee fistaanidha garuu akkamatti zalaaqii jira malee fistaanidha. Isheetu naa bite jechuudha. Kennaa isheeti. Isinii galee wanni namni tokko namaa godhe hin godhe yoo jette waaqayyo nama sanii mutti waaqayyo si arga jechuudha. Misgaana namaa yoo balleecha ani misgaana namaa hin balleechu bakka jarri kun naa godhatti godheedha akka isaan naa godhetti hin goone maal ishii gabbaraan bakka naa godhanitti godhan bakka naan goonetti hin goonedha. Isinii galtee akkas jechuudha. Kunillee fistaanidha. Akkanatti jira laala. Akkanatti jirti. Qaqalloodha. Nagaruu qaqallaadha. Anatu qalloodhaa beeka qalloodha. Anatu qalloodha isinii galee. Ani furdoo miti waan ta'eef kanaaf qallatti fistaanoonni kiyyallee kanaaf qaqallata jechuudha isinii galee. Maaloo kaa mastaawashaa Saawudii tokkollee nan qaba. Qo'aa isinitti agarsiisa mastaawashii Saawudii. Waggaa sadii moo sadi ta'uun waggaa sadeen baranaatti waggaa sadeen darbeeti bakka.
akkaataa aadaa isaanii uffata duraanii jechuudha. Akkaataa uffata duraanii uffatan akkasii naa bitan jechuudha. Suuqii deemne naa bitanii micayyoo isaaniitiin wal fakkaannee turre. Kun uffata kana hin beektanii? Uffata kana hin beektanii? Uffata kana jechuudha. Har'aan arge doolaappii keessatti kan waggaa 3 har'aan arge. Ani daa kana bitan isin raafadhe. Ani kaawwadhee naan guyyaa takkitti san kaawwadhee isaa dubba keessa godhe. Har'aan arge isallee isa kana jechuudha. Jarattuu agarsiise jirri dhiban kayoomsii binnee naan jedhan achumaan guyyaa akkanaatiin jedhee maaloo kan bara sabaatti isan qabdaa gammaa naan jedhee eeyyanii uffanni keessan hundi isaatu hin jiran jee. Dhugaa haqa hin beektanii miti kana hin beektu. Suuqii deemnee binne akka meeqan bitame hin beekan. Mucaa wajjin deemnee binne jechuudha. Deematii bitii naan jedhee achi dubartoota isaanii obboleewwan isaa wajjiniin akkasitti uffannee oolle jechuudha. Kan immoo aduu gizee waxaniitillee seetti agarsiisa kanniitiin naa xalabde jechuudha. Gizee waxanii isheetu xalabillee hin jira. Inni immoo surree naa xalabde. Surree fi shurraabii magariisa fi surree adii naa xalabde jechuudha. Singilee akkasitti naa xalabde jechuudha. Kunis mastaawashaa isaaniiti. Qo'ee kanas keessan godhu. Haroottoo keessan godha waan ta'eef haroottoo keessa godhama moroottoo keessa godhama. Kunillee fistaanidha garuu qalloodha malee. Akkuma xiyya qallatti. Inni akkas isiniin jedha kan hordoftoota kiyya. Akkasitti akkanatti kun dadachaasaa jirra. Ijoollee surreen gizee biyyaa dhufu kaawwadhee dhufe ilaala. Hagan man qalladhaa bara ijoollee. Ani mee qalloodha? Waaqa laala kun. Surreen gizeen biyyaaf kaawwadhee ilaalaa gishiin qallattu. Akkuma daa'imaa geejjii bara. Garuu kafanni kun xiqqoo shiyyaa wanni bade akka laastikiiti. Jiinsuma ta'e akka laastikiiti. Fakkiin isaa malee. Rakkoo guddaa dha bara. Laa surreen ammaa mati. Tartiibni surree ammaa mati. Tartiibni surree ammaa mati. Isinii galee tartiibni kootiitis ammaa mati. Kunillee fistaanidha. Fistaanii kanneen xiqqoo ulfaata waan ta'eef shaanxaa keessan godha kanallee. Annoo kecha roottoo keessan godha. Shaanxaa keessan godha. Kun immoo akka maalitti fistaanii miti garuu akka maal isheen waa wayii tabbo waan isheen agalu jiddu hin beeku. Inni akkasi ka hordoftoota kiyya akka amma immoo shurraabii isinitti agarsiisa. Shurraabota jechuudha. Nuti shurraabiiwwan kunneen jechuudha. Har'a kaasifanii maaluma hojjettee jechuun keessanii yookiin immoo burtee akkasitti jajachaastanii keessa godhatan. Ziqqii goote nagaa ta'a kaa'ama immoo booda walitti deebina. Wannaa dachaafnee jechuudha. Kulana dachaafnee walitti deebina jechuudha. Tunniin illee fistaa wannoodha. Shurraabii wannaati. Maqaan ishee surree namaa irraan hin kaawwatu jechuudha. Amma garuu natti gabaabadhatti hin beeku. Xiqqoodha garuu. Akkasuma hordoftoota kiyya. Akkasuma taqashtii baay'ee.